Kanaafuu hajjiin jechuun bakka as jamara hajjii hin beekne ati sunsaatu. Hajjii xiqqoo isaa beekta malee eenyummaa isaa sirriitti beekaa hin jirtu. Ndee asuma asitti kaanii jechuun mi'a akka seeraatiin silaa ani boleetti isaatti ture iyyuu akka seeraatiin. Beektiree? Kanaafuu inni immoo anarratti waan hin taane yaaduu hin qabu ture iyyuu. Akka nama dubartii takka haasoo ta'e inni waa baay'ee anarratti yaadaa ture iyyuu. Ndee sirriitti deemu. Wayne caaltu ani jechuun bakka ati sitti dhaga'ama bakka waan hin taane keessa seentee tan siif mararamee usus hin jedhe garuu nama sin taanedha bakka sobee maal fanirra si qaqqaba nama gaarii hin taane immoo nama gaarii jechuun hin barbaadu baay'ee jechuudha. Nama beekannoo akka nama naan taane ta'e nama beekan nama naa ta'uu miti garuu waan beeku waan naanneessatti na deebisu. Akka kun immoo rakkoo isaati kan rakkoo inni sirratti gochaa jirudhaati maal goote maal beektu ati miskiina. Ndee ergaati mana kanaa baati min dubartii meeqa akka sisisee baasee mi'aanatu beeka. Osoon arguusaa walasaa. Ndee guyyuma takka lafarra oomolee jambar guyyaaf moo hunda dubartiin sisaan baasan lakki maal namni akkana nama reeshi. Sanuu immoo dubartoonni inni fidullee dubartii ati hin beekne dubartii nama fagoo osoo ta'e haa ta'ume. Naum ati beektu riyootuma kee fida. Namuma hin beeku. Ekelee jedhee sitti mundi barbaadu malee. Namuma hin beeku. Caaltu. Kanaaf kan ati jammaree hajjii eenyummaa isaa hin beekne wajjin jiraatte malee hangaarra hin beekne kan isin jechaa jiru kana. Lammataa immoo inni immoo akka coggarra kiyyeena gubeetti akka na aarse kanatti immoo isallee harsuun fedhaan. Ashama harka fuunee daawwatataa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii han nagaa godha isinillee bakka jirtanitti nagaa naaf ta'aadha. Egaa daawwatataa fi hordoftoota keenya arra viidiyoo haaraatiin isin bira gahee jira. Viidiyoon ati nuuf qabattee dhufte kun maalinaan jechuullee maltanii innillee caaltuu fi hajjiin xiqqoo walitti bu'anii turaniyyuu amma immoo caaltuun gara mana isheetti wal deebitee jirti. Innaa kanaan dura immoo hajjiin waa baay'ee ana miidhaa tureyyuu anaa fi abdii walitti naquudhaaf waan hin goone tokkollee hin jiru. Waan ani hin goone goote jedhee waan ani hin taane taate jedhee hajjiin abdiitti himaa tureyyuu. Abdiin immoo dhugaa dheedhee irraa fudhataa tureyyuu maalfu waan hin taane hin dubbatu jedhee waan yaaduufu kan isaa kana dhugaa dheedhee fudhataa tureyyuu. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaan durallee sababbiidhuma kanaatiin kan ka'e natumaayyuu tureyyuu. Baay'ee bakka hajjiin waan nan goone tokkollee hin jiru jechuudha. Waan naan hin taanes taate jedhee waan naan hin goones goote jedhee kanarraan immoo kan natumullee hin jira tureyyuu. Hundumaayyuu usuma jedhee tan dabarsaa tureyyuu ani haa ta'u jedhee amma garuu ani akka inni na godhe itin soo gidiraa barbaade jechuudha dhugaa dubbachuuf xiqqoo kana isaan lamaan jidduu keessatti daa'ima sanatu nama rara malee ani hajjii fi caaltuun akka isaan wal lolan yookiin addaan baasuu nan danda'a tureyyuu ani. Akka inni na gochaa jiruutiin jechuudha. Maaliifuu garuu immoo ani akkas gochuun nan dhibu garuu osoo hin godhee xiqqoo as biratti eenyutu na dhibaa mucoo xiqqashu tana mucoo duudaa rabbii sana immoo jidduutti haadhaaf abbaa jidduudha alla yaayyoo hin feene addaan baasuuf feeneef malee waan akkanaa kana otoo yaadee ani har'a boru osoo hin jedhin waan inni godhu hundaayyuu caaltutti himee addaan baasuu nan danda'a. Waan barbaadillee itti dabalullee nan danda'a addaan nan baasa osoo hin jedhee jechuudha. Akkasumas iyyuu haa ta'uti dhugaa dubbachuuf hajjiin nama gaarii miti. Bakka jechuun nama gaariidha illee fakkeessuullee hin danda'a. Akkan argaa jirutti akka kiyyaatiin garuu inni wanta akka nama gaarii miti jechuudha. Dhugaa rabbii nama badaadha. Akkasumallee daawwatataa fi hordoftoota keenya ani baay'ee kan natti dhaga'ame isa tokko kana hunda keessaa engadda osoo ani manatti nama hin fidin gaaddiseen manatti dhiira fidattee jirti jedhee waan hin taane bakka inni kana fidellee hin beeku. Akkamitti akka kana waan akkanaa kana gidiraa akkanaa kanallee akka yaade naagalaa hin jiru ani akkas jedhee abdiitti himee abdiin immoo dhuguma see ani immoo waanuma akkanaayyuu waanuma yaade tokkollee hin jiru waanuma godhe tokkollee hin jiru ani garuu na dhibee maaliif akkana gochuu akka yaadellee na dhibaa jiraayyuu bakka inni yaadni isaa anumaaf abdii wal loludha malee waan ani hin goone tokko hundumaayyuu itti himaa jira jechuudha. Ani maaliif kuni baay'ee na aarsaa jira jechuudha hajjiin. Sijjamar gochisaa sirrii miti. Osoo nan dubbadhe waa baay'eedha waan anta dubbadhu tokkollee kan jiru jechuudha. Waa baay'eetu jira waan nan dubbadhu waan isaa jechuudha. Dubbatameellee hin dhumu. Amma xiqqashumaanuu osoo dubbanne amma hajjiin jechuun guyyaatti biyyaansi yoo xiqqaate jechuudha. Nama lamaffaa nama sadiifaa nama walgalfatee nama baasuudha. Kun jechuun maal jechuudha na dhiba gita tokko jechuudha. Tokko
boletti qaba miti ilmoo xiqqashu tanallee hin qaba boru mucoon tun maalirraa baratti jedhee yaaduu qabaayyu mucoon tun akkanatti naftu guddattee waan hundaayyuu agganaazabu yeroo beetutti mucoon tiyya maalirra geessi maalirraa barti maalirraa hubatti kan jedhu sanallee yaaduu hin dandeenye jechuudha inni jechuun nama akkanaati bakka namni akkanaa kun immoo waan ofiisaatiif waan akkanaa kana beekuuf waan akkanaa waan godhuuf nama tokko namni kun nama akkanaati jedhee nama gammatu danda'a inni amma isaatti na fudhachaa jira immoo maayinni kan jedhu sana kan gaafii natti taa'ee jiru jechuudha maaliifuu bakka inni ofiisaatiif akkana waan godhuuf gaaddiseen waan akkanaa kana gooti jedhee akkanatti itti himee inni immoo dhuguma itti fakkaate abdiin jechuudha kanaafuu hajjiin jechuun nama akkanaati bakka dubartiidhaaf waan takka dhimma hin qabu jechuudha asbiratti caaltuun miskiina waan beektu waan beektu tokkollee hin jiru waan akkana kana garuu akkana hajjiin waan akkana kana godhee jira osoo hin jedhanii maalitti dhaga'ama waa baay'eetu ishii gaddisiisaa jechuudha asbiratti yaa ta'uti garuu ani amma akkuma agartanii caaltuun galtee jirti walti bu'anii jiran sanin jedhee tureyyuu amma garuu wal deebitee jirti amma asbiratti kaameeraa koo dhoksee caaltuudhaan maaliif dhuftee hajjiin nama gaarii miti nama siif ta'u miti nama siif malu miti gatii ta'eef maaliif dhuftee bakka jechuun atis jireenya boruu suuta jettee nama biraallee wajjin jiraachuu si wayya nama akkanaa wajjin akkamitti jiraattaa jedhanii mee daawwattotaa fi hordoftoota keenya waan ishin jettu walumaan daawwanna ani waa biraaf ammeenya biraatiif osoo hin taane sana addaan baasuu fedhee osoo hin taane hajjiin nama gaarii waan hin taaneef jechuudha caaltuu fi hajjiin waliin taane dhugaa dubbachuuf jechuudha akka kiyyatti malee isaan addaan baasuu yaadee miti gunguma jechuudha namni tokko nama wal jaalatee nama wal kabajee jiraatu tokko addaan baasuun waaqnu hin jaalatu garuu nama akkasii miti jechuudha bakka nama bultii isaatiif xaarratu osoo hin taane nama ofirraa bahee jiraachaa jirudha jechuudha namni waan nyaatu waan dhugu dhabiniti nagaadhaan maatisaa wajjin ijoollee fi haadha manaasaa wajjin hoo jiraate gaariidha garuu ati manaansaa miskiina tana osoo jirtu waa biraa nama biraa wajjin waan hin taane gochuun isaarraa hin eeggabu osoo beekee inni nama gorsuu yookiin immoo nama akkas ta'e sana deebisuudha malee waan akkana kan isaarraa hin eeggabu jechuudha garuu kan amma inni irra jiru kan ammoo baay'ee nama gaddisiisa garuu haa ta'uti an hundaafuu waan akkana kana keessatti akka ishiin deebitee galtu garuu hin fedhu maaliifuu anaaf obboleettii tiyya akka angafaa kiyyattan ishii ilaalaa jechuudha caaltuu jechuudha maaliifuu nama gaariidha miskiina uumaa hin beektu waan akkanaa kana narratti hin godhe nama yaadduu miti ishiin jechuudha xiqqaashuma afaan hin dubbatti taaruu dandeessi arrabsuu ni dandeessi baay'ee namni tokko wal bira jiraate walitti dubbachuun waan nama jiru garuu ishiin amma kana keessa seentee akkana inni waan akkana kana narratti hin godhetteen yaaddu waan hunda sana soo agartee hin deebiteedha yaada hin qabu hundaafuu daawwattotaa fi hordoftoota keenya kaameeraa koo dhokseen gaafadhaa waan jettu walumaan daawwannaa yoona balleessellee asbiratti dhifaman isin gaafachaatuma caaltuu gaafadhaa jechuudha daawwattotaa fi hordoftoota keenya hanga dhuma sagantaa keenya nu hordofan affeeraa kooti. Akkam gaaddise? Naguma. Jirta? Nagaa. Maal nyaamatte? Sin barbaadee tureyyuu. Nagama? Naguma lakkifuu. Nagumaanii akkamatti nagumamte? Shira galata rabbi. Miidhamte illee nagaa. Hunduu fayyaadha galata isaa. Ani waan si gaafachuu si waamee tureyyuu. Gaafadhu. Kaati deemte illee hin beekne garuu gamana kana baatee hajjii jirga addaan baatanii baay'ee tokkoon gammadee tureyyuu. Dhugaa dubbachuuf akka boleewwanii akka walitti tiyyaatti waan asii himu tokko. Nama yoo addaan bahee nama gammadaa? Namaan gammadan garuu nama gaariidha oo nama siif ta'urra bultii gaarii keessaa yoo baate si gaddisiisa. Garuu bakka jiraamti bultiin yaa waan mana keessaa tokkollee sitti tolee abbaa warraa keessuun siif ta'u nama siif ta'u nama siif malu ta'uu baannaan maal siif godhadee maal namaan godhe ati amma akkamitti bultii kiyya addaan bittinnaa isaa feetaa jechuu barbaadeeti miti ree ana isaafii miti dhugaa dubbachuuf waan akkasii kun nama kamirraa bitaanan hin eeggamu garuu akkuma argaa jirru haadhallee taateetillee taate namni kamiyyuu dhiira baay'eetu biyya kana keessatti hin jiramti garuu dhiirri akka hajjii ani addumanatti taa'aa jira tasumaayyuu argee dhiirri hamaa hinuma jira dhiirri dubartii rakkisuu numa jira garuu kan sammuu hadduma dursumsaatu iyyuu taanan jechuudha ammallee taanan duraanillee osoo wajjumaan jirtanuyyuu ani waa baay'een isarratti argaa yakka hin taane waan isarraa hin eeggamne waa baay'een isarraa argaaf jiru jechuudha garuu isa kana waan akkanaati jedhillee sitti himuu fedhu yaa ta'uti garuu bakka namni akkasii namatti hin tolu siifillee hin ta'u hajjii amma akka agartutti
osoo humaa hin balleessin osoo bakka mana keetii fi waan barbaadu osoo taatu fi kanarraa osuma jedhee ciisa mana keessa akka dhiiraa gadi ba'ee hojjetee waa tokko sitti fidu bitire. Inni immoo akkasuma kan duruma isaarraa yoo akkasuma. Kana hin beektaatiyyuu. Kanarraan immoo mucooyyuu naaqabiti baheen hojjedhee fidee mucoofis ta'e nuufis illee kan ta'u waa tokko fide jettee osoo baatu ol deebitutti mucoon ta'e kan bo'aa jirtu yookiin kan achi daddarbachaa jiru irratti argita takka hidhaafaa daa'imni guddaa rabbii sana jechuudha. Nama hilmoo isaatiif illee tokkumallee nama hin naaneedha jechuudha hajjiin jechuudha. Beektamtini kan. Akkana jechuun anis lamaan walitti naquu fedhee osoo hin taane bakka nama si ta'uu miti. Hajjiin dursumsaatuyyuu nama si ta'uu miti bakka. Dhiira jechuun hojjetee haadha manaa ta'uu ilmoo ta'uu bakka waan harka isaa manatti taatudha malee dhiirri osuma jedhee aayaa isaatii rafee kan manaan immoo kan si lolu kana hin beektan silaa. Yoon bakka hajjii irra garaa kutadhe jedhee deemu. Ani hin beeku waan manaan isa onna deebisu. Maaliif akka hin deebi'u ani hin beeku. Kanuma mana jiruun argaa yoo guyyaa tokko. Naaf gala inni miti si nu hundumtuyyuu hin beekne akka waan ta'e sirratti hojjisiise hin beekne. Kana inni sharrii isa inni godheedha. Akka ati mana hin baane akka irraa fagaanne osoo inni si rakkisu ati rakkoo isaa sana irratti agartee akka mana hin baane bakka asuma si rakkisu akka itti wajjin jiraattudha inni. Si galee miti kun. Kun immoo hin danda'amu hanga mitire. Nama mee guyyaa lamaaf guyyaa sadiif hin obsitaaf bakka nama mitire. Namni hin dogoggorre hin jiru. Garuu immoo kuni waan hin taanedha bakka waan inni jedhe sheekatti himatteellee waan tokko waan hiikamu waan sirraa deemu taanaan waan akkasii gochuudha malee akkanatti yoo nama manaa bahee wal manatti na deebisa jecha miidhamuun utuma agartuu utuma beektuu miidhamuu hin qabdu kaati. Maal fu'aate jechuun daa'ima dhugaa rabbii hinde. Mucoon matee tanaamti isa ol baaddeessaayyuu mucooyyuu itti kennite amma maal itti kennitus garuu hin guddisu inni seeraan hin qabu. Inni yoo itti kenne guyyuma sana gurguree qumaaraan taphata. Dhuguma itti isa dhugaa dubbachuuf nama daa'imatti kennanii biraa deemanillee miti garuu bakka ati jechuun sanas ta'e kanas ta'e garuu itoo isa biraa addaan baatee jechuun bakka jireenya addatee jiraataati. Bakka akkas ta'e na baay'ee natti tolaa yoo tiire. Kanaafuu bakka waan tokko yaaduu qabda kaandee tasgabbaayitii ofii kee wajjin sammuu kee wajjin dubbadhaati. Kanaafuu hajjiin jechuun bakka ati jammara hajjii hin beekne ati dursumsaatuyyuu. Hajjii xiqqoo isaa beekta malee eenyummaa isaa sirriitti beekaa hin jirtu. Asuma asitti kaanii jechuun mi'a akka seeraatiin silaa ani boleetti isaatti tureyyuu akka seeraatiin. Mitire? Kanaafuu inni immoo anarratti waan hin taane yaaduu hin qabu tureyyuu. Akka nama dubartii takka osoo ta'e inni waa baay'ee anarratti yaadaa tureyyuu. Sirriitti deemu. Wayne caartu. Ani jechuun bakka ati sitti dhaga'ama bakka waan hin taane keessa seenta'eetan siif mararamee usus hin jedhe garuu nama si hin taanedha bakka sobee maal fandirra si qaqqaba nama gaariidha nama gaarii hin taane immoo nama gaariidha jechuu hin barbaadu baay'ee jechuudha. Nama beekannoo akka nama naan taane ta'e nam beekan nama naa ta'uu miti garuu waan hin beeku waan naannessatti na deebisu. Bakka kun immoo rakkoo isaati kan rakkoo inni sirratti gochaa jirudhaati maal goote maal beektu ati miskiina. Ergaati mana kanaa baati mee dubartii meeqa akka siisisee baasee mi'aanatu beeka. Osoon arguu isaa walasaa. Indee guyyuma takka lafarra oomolee jambar guyyaaf moo hunda dubartiin siisaan baasan lakki maal namni akkana namaa reeshi. Maali indee wayi dallaalaa ta'e moo? Nana dhibaa jira indee yeroo tokko dhugaa dubbachuuf jechuudha inni namni takka mana jiru jedhee yaada inni. Ani balbala xiqqoo darbabba godhee jiraamtire dhokadheen salaalaa. Manni cirreedhaa miti laallateetuma gamaa laallatee seensisaa hin baasa. Yeroo moo hunda guyyaa takka. Sanuu immoo dubartoonni inni fidullee dubartii ati hin beekne dubartii nama fagoo osoo ta'e haa ta'ume. Namuma ati beektu hiriyootuma kee fida. Namuma hin beeku. Ekeledha jedhee sitti himuun barbaadu malee. Namuma hin beeku. Kanaaf kan ati jammaree hajjii eenyummaa isaa hin beekne wajjin jiraatte malee hangaarra hin beekne kan isin jechaa jiru kana. Gaaddisee ati rabbi jedheeti an dura gubadhee jira dura laphenna gubatee laphenna laaxamee jira. Ati immoo itti dabaltee nan gubeeniiti na dhiisi waan barbaade haa godhunni. Ani meeshaa fuudhee miti meecaaltu ko ani jechuun waan jiru ifatti siimuu qaba bakka. Hajjiin nama jijjiiramu miti itti mees waa'ee isaas guyyumarraa hin dhagaa. Waa'ee isaa akka tas nagahee jira kanaafuu amma gubachuun barbaadu daa'ima koo guddifachuu barbaadu waan ta'eef sukkaaraan qabamuun barbaadu waan tokko natti ni miinaa waa'ee isaa. Garuu hundaafuu garuu ati yaadi jiraachuu jiruu kee barbaadda taanaan micoota hin barbaadda taanaan too yaaddee yoo shaggaadha yaada garuu.
namni daa'ima isaan barbaanne jira. Yes, dhugaa baay'een gammadaa jiraanii hundaafuu daawwatataa fi hordoftoota keenya nama addaan baasuun si gammachiisaa nama haraarsuudha malee nama wanta akkanaa kun nama gammachiisaa illee naan jechuu dandeessanii hundaafuu isinillee amala hajjii beekuu dandeessanii hanga hamma argaa jirtanii hundaafuu garuu ani bakka hajjiin waan na jibbisiisee faana jechuudha isaan lamaan wajjin jiraachuu isaanii sana waan na gammachiisaa hin jiru hundaafuu maani xiqqoo amma bakka shiidhaaf illee galaa jira. Guwaranaan jedhe kun fudhatamaa fi jiranatti fakkaachaa jira hartulleen ani ishee arsuu fedhee miti ishee miidhuu fedhee miti wanta jiru dhugaatti dubbachuu barbaadan bakka kanuma lammataa immoo inni immoo akka coggarra kiyya na gubeetti akka na aarse kanatti immoo isallee harsuun fedhaan tokkoffaa jechuudha irra caala kanaafuu immoo viidiyoo kanaa jechuudha amma abdiin annosaa waan beekuufu abdiitti kennetan itti naa gadhiisii viidiyoo isaarratti akkaawuntii isaarratti naaf gadhiisiin jedhanii daawwatataa fi hordoftoota keenya argu bakka amma nama gubu argu jechuudha waan hin taane fideen irratti godhee mitire anummoo waan majruun dhugaa isaan itti himaa jira jechuudha bakka hundaafuu ani kanaan booda jechuudha xiqqashumishii waan hin taane ammallee natti deebi'ee waan hin taane waan hin godne waan hin jenne hin godha taanaan hajjiin anuu beeka waan godhu jechuudha. Dubatti hin galu bakka inni waan xiqqashuudhaan na hubaa jiraamti fafakkeessee waan hin taane daddabalee jechaa jiraamti ani immoo rakkoon qabaanis immoo akkasuma godhan bakka kanuma daawwatataa fi hordoftoota keenya hanga hamma waan nu hordoftaniif baay'een sin galateeffadha nagaan naa ta'aa.